Waraanni mootummaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda qoricha kootichaa jedhamu keessatti namoota nagaa irratti dhukaasa banuun dargaggoo Bookee Ajjamaa jedhamu lubbuu galaafachuun himame. Jiraataan aanaa Cobii tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif kennaniin waraanni mootummaa amajjii 13 bara 2023 ganama obboroo uummata nagaa irratti dhukaasa banuu himanii dargaggoo Bookee Ajjamaa dhukaasa banameen qorara yookaan gateetti isaa irratti rukutamee allayyaatti darbatamuun lubbuun isaa darbuu ragaa bahan. Godina Lixa Shawaa aanaa Cobii keessatti argamaa ganda qoricha kootichaa. Guyyaa musii halkanuma keessaan iddoo namni irribarraan ka'in otoo rafaa jiru waraanni mootummaa achuma uummatatti halkan hiriiree kallafe. Uummanni irriba keessaa wareeree baqatee toni caakkaatti fiigaa jiru duubaan rasaasaan na'anii duuba ennaa qarree allayyaa ga'eera mucaan sun allayyaa ga'ee du'e mucicha allayyaa bu'eetti duubaan salgii kanatti gitiidhaan na'anii. Bookee Garramuu jedhama hojiinsaa dargaggeessa otoo fuudha ga'eera dargaggeessa qeerroodha mucaan isaa hin fuune manuma warra abbootii jiru abbootiin wajjin baqatanii otoo fiiganii abbootiin biratti abbaa biratti duubaan rukutanii kuffisan. Jiraataan kun akka jedhanitti waraanni mootummaa kun sababa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftu jedhuun mana qonnaan bultootaa gubaa fi nama ajjeesaa kan ture yoo ta'u amma immoo sababa kaffaltii gibiraa fi kanneen birootiin qonnaan bultoota madda galii homaa hin qabne mana hidhaatti darbachuun dararaa fi qeesaa gadhiisee akka baqatu taasisaa jira. Amma bariin malkan itti marsanii naannoon keenya kaan manni qubattee wanni waan ta'aa tureef waraana bilisummaa Oromoo kana qalladuu waliin jiraattu jedhameetuma haaluma kanaatiif uummanni ani isaan laachisaa jiru soo jiraate ani jiraanne soo jiraate walumatti qabanii walitti cafaqanii uummata kana dararanii jedhaniituma halkanitti yaa'u halkanitti yaa'an halkan marsanii buluu barii qabanii han qabatanii qabatu han baqatte immoo rasaasaan ajjeesaa galii kaffalaa jedhu galii kaffalchiisuu waan ta'e galii kaffalaa jedhu waanuma ta'e bakka dirqamaanii qabeenyuma kanarraa birrii kana faa sassaabuu waan kana geggeessaa jiru jechuudha. Gibira kaffalaa jedhu namni dhaqeen galtanii aanaatti dhamsedhu anshuraansiidha jedhu 900 kana uummatarraa guruu dadhabe immoo hin hidhuu. Kana gaa uummata warra qabata warra jalaa ba'an immoo jalaa badaa otoo kaatu immoo yoo argan rasaasumaan na'anii ajjeesu uummata. Waraanni mootummaa gurmuun socho'uu fi humnoota makalaakaa humna addaa Oromiyaa milishaa fi kaabinee of keessatti hammate kun maqaa gibira sassaabuu fi waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhuun hammeenya kana uummata nagaa irratti raawwachaa akka jiran dubbatu. Waraana mootummaa humna addaas keessa jira makalaakaan keessa jira milishaanis keessa jira kana wal qalaqalee deemee uummata dararaa kaabineenis walii yaa'u innaa qabame warri kaabinee birriirraa kana kaffalaa jedhuuni isaan irraa guuruu makalaakaa fudhatanii halkan olii gad deemanii akka sassaabaa bulu. Uummata irratti ga'anii waan isaan xiyyeeffatan haala isaan kana godhaniif hin beeku waraanuma bilisummaa Oromootiif laattu aanaa Cobii kan jedhamu ganda baadiyyaa isaan jala jiru jira. Munuunsi gandisii shaneedhaaf laattee obaaftii kan jedhan kanumarraan uummatatti xiyyeeffatanii uummata akkana godhu malee uummanni wanti inni godhe wanti waraana kanas wajjin deemee dhukaasee hin jiru dabballee miti milishaa tokko miti uummatuma qeetaa uummata nagaa halkan uummanni immoo bakka dararaanuma kanatti nurratti baay'atan hin gaffaamna hin reebamna nu reeboodhanii bakka uummanni baqataa yennaa bahuu qabamee dhaqee isaan qalladhu jedhuuni kanaalee uummanni isaan baqata. Loon uummataa rasaasaan rukutanii ajjeesaa fi qalatanii nyaachaa akka jiran kan eeran namni kun firoota keessantu dabballee shaneeti sababa jedhuun abbaa warraa fi haadha warraa dabalatee namoota waa'ee siyaasaa hin beekne hidhaa jiru jedhan. Namni amma birrii sana hin kaffalu obbolaan kee dabballeedha obbolaan kee waraana hidhamee jiru anneen gadduma gaafa mucaan hunduu qabanii buranii deeman natti jalqabaa hirkoofaa haati manaasaa immoo dura qabamtee hidhamtee ji'a tokko guutteetti sammuu gadduma qabatanii fuudhanii ba'anii qabeenya uummataa horii watti dhufanii horii warra nyaabaati jedhu horii warra shamee jedhanii horii roota muluu qabanii qalanii iddoo tokkotti horii kuffisanii rasaasaan billaadhaan illee otoo qalatanii baay'ee namatti tola rasaasaan horii dha'anii ajjeesanii qalanii qabeenya uummataa uummanni gatee iddoo baqatutti irraa guuranii kun akkatti manni beeka fakkeenyaaf ankoo amma mana ammucaa koo wajjin mana dhibbaas waan ta'e gubanii akkatti galee mana ijaarradhee godoo buufadhee taa'aa jira jecha manni hin gubatiin qabeenyi hin gubatiin an nama tokko horii 15 kana shanee wajjin baqatteedhanii horii asii ol guuranii yaa kana akka wanni turisti jirra saasan qalanii saasan naanii ajjeesanii nyaachaa jiru jecha. Dhumarrattis nama odeessa kana raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodan dabalatee namoonni baay'een darara waraana mootummaa baqatanii bosona keessatti deeggarsa tokko malee maatii waliin rakkachaa akka jiran himan.
tokko waanumti gargaarsa waanti jedhamu homaayyuu hin argine lafa bataa booda kan jedhamu caakkaatti deemnee sharaa buufannee kunoo ishuma ibiddarraa seefaa fuunee walirra keewwannee caakkaatti gallee kunoo maatii uummata maatii meeqanni kan maatii 5 qabnaa maatii 6-7 qabnu wajjin kunoo maatii caakkaatti galee kunoo akka dararamaa jirra jecha. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ambootti waraanni mootummaa qe'ee qonnaan bultootaa hedduu ibiddaan gubaa fi qabeenya isaanii saamaa akka jiru jiraattonni himan. Maddeen aanicharraa raadiyoonii Dirree Shaggariif odeessa qoodan akka jedhanitti waraanni mootummaa manneen jireenyaa obbo Qumbii Taammanaa Aanaa Amboo bakkawwan adda addaatti argaman 3 guutummaatti barbadeesseera. Maqaan koo Qumbii Taammanaa Tolasaan jedhama. Godinni koo godina Lixa Shawaa Amboodhaa. Aanaan koo aanaa Ambooti. Ganda keessa jiraatu Kaarraa jedhama. Aanaa Amboo 2014 Gimbootii keessa mana jireenyaa bakka adda ta'e naannoo Hiriirii Kaarraa keessatti kan argamu magaalaa keessatti qorqoorroo baallee 130 kan ta'u mana jireenyaa suuqii faana baajata mana jiru teessoo qabatee algaa qabatee cufa ibiddaan gubanii. Obbo Qumbii Taammanaa Aanaa Ambootti jiraataa ganda Kaarraa ta'uu kan eeran maddi kun guyyoota muraasa dura manni isaanii magaalaa Amboo ganda Duwwaa 6 keessatti ijaarratan guutummaatti doozaraan yoo diigamu amajjii 13 bara 2023 immoo ganda Kaarraa keessa manni jireenyaa isaanii mancaafamuu fi qabeenyi isaanii saamamuu himan. Bara 2015 waraanni mootummaa PP kan jedhaman milishoota bittaa sirna garbummaa keessa kan jiraatan nutti bitanii ganzabaanii obbo isaanii mana jireenyaa amma lammaffaa deebi'anii Kaarraa keessaa baallee 80 mana jalaa gubanii qabeenya jiru cufa faana midhaan qabatee wanti hafallee hin jiru jechaadha. Dabalataan inni sadaffaan godina Amboo ganda Awaaroo Kooraa Duwwaa 6 keessatti kan jedhamu mana jireenyaa luukii 230 kan ijaarratte magaalaa keessatti baajata mana jiru cufasaa amma biisee qabee algaa teessoo waan adda addaa qabatee mana jireenyaa cufasaa dhaqanii waraanni mootummaa doozara geessee diigee paatiroolii Ayisuuziitti fe'atee deeme. Obbo Qumbii Taammanaa abbaa ijoollee 8 ta'uu yoo dubbatan maatii isaaniirraa adda bahanii gara gammoojjiitti baqatanii waan jiraniif maatiin isaanii faca'anii jiraachuu eeraniiru. Ani maatii mataa kootti maatii 8 qaba ofii kootti sammaa kana kubnee kaanee baqannee bosona keessa jiraannaa jechaadha. Argee torban lamaati hammammaatti nuti manatti hin gallee kunoo baadiyyaa baraa keessa caakkaa keessa kubnee baqannee jiraannaa. Jiraaf innumaa maatiin koo jiruuf innumaniyyuu hin beeku jechaadha. Walii gadittinnee waan tana argaa jiru hin jiru jechaadha. Baqadheen jira. Lafa noo torkiitu tasa malee bahee namaa nama argachuu hin danda'u. Baqanneetu jira. Uummanni baay'ee manarraa buqqa'ee keessarraa buqqa'ee caakkaa jira. Bifuma wal fakkaatuun ganda Kaarraa jedhamtu sana keessatti qabeenya isaanii qofa osoo hin taane qabeenyi qonnaan bultootaa biroollee barbadaa'uu fi saamamuu akka nutti ibsan. Bakkuma adda ta'e naannoo kan jedhamu sana mirkanaatu jaaraa kan jedhamu qorqoorroo baallee 42 mana jireenyaa cufa teessoo midhaan kan qabate itti kaanii gubanii midhaanii fi teessoo immoo makiinaa Ayisuuzii fidanii Ayisuuzii uummataa fidaniitu fe'atanii galanii. Sadaffaan Caalaa Jabeessaa kan jedhamu mana jireenyaa innis immoo bakkuma adda ta'e naannoodhuma Hiriirii sana kan jedhamu Aanaa Amboo jaladha. Innis immoo mucaa luukii 20 mucaan hiyyeessaa nomaan qabnee homaa tokko hin qabne ilma abbaan qabu hiyyeessa nomaan qabne nama ganda namaatti galee gabaree qotee jiraatu midhaan inni gabaree sana qotee sana faana mana isaa gubanii midhaan sana fe'atanii. Waraanni mootummaa ganduma Kaarraa jedhamu kana keessatti manaa fi qabeenya uummataa saamuu maddiitti ajjechaa qonnaan bultoota irratti bobba'uu isaatiin uummanni qe'eerraa baqatee deemu kan himan namni kun loltoonni mootummaa kunniin jaarsa biyyaa gandichaa obbo Dhugumaa Daarragaa rasaasaan rukutuun eega kuffisanii booda morma isaanii shuukkaan wawwaraananii haala sukkanneessaa ta'een morma akka qalan dubbatan. Naannoon keenya magaalaa wayiitu jira. Magaalaa xiqqoo Kaarraa kan jedhamtu jira. Magaalaa sana keessarra yoo xiqqaate yoo baay'ate namni yoo baay'ate nama 3-4 caala kan mana isaa jiru jechaadha. Hundi isaa qabeenyaa isaa cufattee buqqa'ee amma caakkaatti jiraachaadha. Horii qaluu rootan qaluu handaaqqoollee nambisanii wanti mana keessatti bira distiillee waraana mootummaa haannan hatu waraana mootummaa buuphaa hatu akka kanaa takkaa arginee hin beeknu jechaadha. Amma sammaa kana uummanni qabeenya isaa lubbuun isaa nafuu dabalataan immoo waan jechuu barbaade ganduma Kaarraa kana keessa jaarsa obbo Dhugumaa Daarragaa kan jedhamu nama guddaa jaarsa waaqii boodaa nama umurii waggaa 67 daandii makiinaa irratti baasanii rasaasa 4 dhaanii funa birayyuu immoo
kokkeessaa akka horiitti cuubeen qalanii jechaadha. Kuni waan qabatamaadha. Aanaadhuma kana bakka Shammaa jedhamutti loltoonni mootummaa kunneen nama obbo Baacaa Dabaloo jedhaman jalaa baabura midhaan daakuu fi mana ilma isaanii gubuun qabeenya isaanii saamanii fe'achuullee ragaa bahaniiru. Akkasuma kan ta'e ganduma kaarraa aanama Amboo jala kan ta'e Shammaa bakka jedhamutti obbo Baacaa Dabaloo kan jedhamu jaarsa umurii waggaa 75 ol kan ta'e mana jireenya isaa fi qabeenyaa inni qabu cufasaa ibiddaan gubanii wabcoo mataan kan qabu jaarsi laga dhaabbatee itti fayyadamuudhaaf kan inni dhaabbate wabcoo isaa shaneedhaaf daaktadhanii wabcoo jaarsaa jalaa gubanii inni lammaffaasaa ilma wayii kan inni qabu mana jaarratee mana dhuunfaasaa mana luukee furtaa jalaa gubdee midhaan ni qabu makiinaa paatirooliin fuutee buutee makiinaatti fe'attee akka jirutti baate midhaan kumtaala 50 kan ta'u makiinaa tasaabii gurguddaa geessitee fe'attee jalaa baate. Gochaan sukkanneessaan kun hundi sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhuun qonnaan bultoota irratti raawwatamaa akka jirus ni dubbatu. Waraana bilisummaa uummata Oromoo shanee hattuu saamtota kana deeggartaa isaaniin bira jirtaa naan jedhaniitu qabeenyaa koo amma kana ga'u amma lubbuu godurasiitti illee na barbaadaa jiru amma kana saamanii gubanii kaan fe'atan jechaadha. Hanga horiitti illee namne waan isaan hambisanii jiru. Ganda kaarraa keessatti horiin hin namne qabeenyi mana namaa namne midhaan hin fe'atu waan isaan isanii deeman jiru jechaadha. Deeggartoota shaneeti jedhanii uummata dararu waraana bilisummaa uummata Oromootiif dhaabbatu jedhaniitu isaamu qabeenyaa qabnu.